Hi guys, akkam jirtu guyyaa irraa kana mugaafii seera deddeebiidhaan yeroo baay'ee naga gaaftaniif deebii ni ta'a jedhee wanta yaade waan ajaa'ibaan isiniif qabadhee dhufe baay'een keessan viidiyoo kee maaliin ediitii goota jettanii naga gaafachaa turtanii jirtu. Gariin keessan immoo suuraa keenya maaliin ediitii gochuu qabna, yuutuubarii tokko appilikeeshinoota akkam akkamii yoo fayyadame gaariidha, hojii gurguddaa yookiin professionaala ta'an hojjechuudhaaf aappii akkam akkamii yoo fayyadamne irra caalaa beesadha jettanii naga gaafachaa waan turtaniif egaa har'a deebii ni ta'a jedhee wanta yaade appilikeeshinoota hunda isaaniiyyuu iddoo tokkotti isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Aappii ani isiniif qabadhee kunis immoo kan qarshiidhaan gurguramanii professionaala kan ta'anidha. Garuu tola argachuutii ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinoota kana hundayyuu argachuuf hanga xumuraatiin waliin ta'uun daawwadhaa. Baay'ee tokko irraatii gammaddu wantan yeroo ammaa kana itti fayyadamaa jiru keessaa akkasumas immoo baay'ee tokko kan na gammachiisanii fi hojii hedduu kan hojjechiisaa jiranii isiniif qabadheetti dhufe wanti isinirraa eegamu na waliin ta'an isinin jedha. Amma ni eegalla. Application jalqabarratti wal isin barsiisuu aappii Power Director jedhamudha. Appilikeeshiniin kun professionaala kan ta'ee fi bilbila nama hundumaa irratti kan hojjechuutii danda'udha. Keessattiyyuu bilbili keessan raamiin isaa xiqqaa yoo ta'e aappii kanatti yoo fayyadamtan baay'ee tokko faayidaa guddaa irraatii argattu. Egaan wantoonni isiniif hojjechuu danda'u waa hedduudha. Viidiyoo keessan baakgiraawundii isaa gaddarurraa kaasee hanga sadarkaa professionaalaatti ediitii gochuu kan isiniif danda'udha jechuudha. Egaan keessa isaatti kan argaman tuulsii garaagaraa jira jechuudha. Fiicharoota hedduu argachuutii dandeessu. Barreeffamoota diizaayinii adda addaadhaan ediitii gochuu akkasumas immoo suuraa walitti makuudhaan gara viidiyootti deebisuu, sagalee keessan jijjiiruu fi wantoota hedduu argachuutii ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko faayidaa guddaa isiniif qaba. Buufadhaatii itti fayyadama. Bilbila xiqqaa irrattis bilbila guddaa irrattis ni hojjeta waan ta'eef yaaddayina nama hundumaafuu kan ta'udha. Viidiyoon hanga 4K'tti ediitii gochuudhaan seevii godhachuutii dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartan 4K'dhaan seevii godhachuutii dandeessu jechuudha. Hojii hojjettan piroojeektii keessan kana fakkaata. Aappiin jalqabarratti isiniif Power Director jedhama. Linkii isaa description box jalaan isiniif kaa'eetu jira. Lammata irratti immoo appilikeeshina professionaala ta'ee Bisart Gold kan jedhamu namoonni miiliyoona 500 ol kan itti fayyadaman isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Aappiin kun gosa hedduutu jira. Oriijinaalli isaa inni gold ta'ee fiicharoota garaagaraa yookiin immoo siistemoota hedduu of keessaa qabu tokko qofaadha. Kanaaf egaa inni qarshiidhaan gurgurama yeroo baay'ee an linkii isaa description box jala isiniif kaa'eetiin jira. Suuraa keessan irratti wantoota hedduu hojjechuutii kan ittiin dandeessan jechuudha. Waan Adobe Photoshopin kompiitara irratti dalagu hundumaa bilbila keessaniin hojjechuutii yoo barbaadani appilikeeshiniin gold premium ta'e kun isin barbaachisa jechuudha. Egaan waa hedduudha jechuudha kan inni of keessaatii qabu. Suuraa keessan irratti imeejii garaagaraa daddabaluu yoo barbaadan akkasumas immoo baakgiraawundii isaa jijjiiruudhaaf yoo feetanii waa hedduu argachuutii ni dandeessu jechuudha. As keessatti kan jiran hundumti isaaniiyyuu firiidha. Waan fedha keessan ta'e sarchii gootanii argachuudhaan itti fayyadamuutii ni dandeessu. Tuulsii hedduu of keessaatii qaba. Baakgiraawundii bilarii gochuu akkasumas immoo baakgiraawundii suuraa keessanii jijjiiruu irratti wantoota garaagaraa daddabaluu foontii yookiin immoo barreeffamoota garaagaraa irra galchuu waa hedduu kan ittiin gochuu dandeessanidha. YouTube hojjechuudhaaf illee isiniif ta'a jechuudha. Baanarii fakkeenyaa fi taambinaalii garaagaraa irratti hojjechuutii ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kanaan fayyadamtanii baay'ee tokkotti isin gammachiisa. Egaan linkii isaa description box jalaa argattu. Sadaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu aappii xiqqoo ishee adda ta'edha. Aappiin kun loogoo garaagaraa akkasumas immoo chaanala keenyaaf taambinaalii garaagaraa kan ittiin hojjechuu dandeenyu. Kana qofaa miti baanarii garaagaraa hojjechuu dandeenya jechuudha. Hojii yuutuubii qofaa miti jechuudha kan inni hojjechiisu. Feesbuukiidhaaf akkasumas immoo tajaajila garaagaraaf itti fayyadamuutii ni dandeenya. Hojii appilikeeshiniin kun hojjetu waa hedduudha. Maqaan isaa Pixlab jedhama jechuudha. Yuutuubaroonni bilbila isaanii irraa dhaban hin jirani. Sababni isaa immoo hojii hedduu hojjechuu kan danda'u powerful kan ta'e appilikeeshina ajaa'iba ta'edha. Appilikeeshiniin kanaan fayyadamanii egaa waa hedduu namoonni hojjetan ni jiru. Isinis illee gaan isaan keessaatii tokko ta'uu ni dandeessu. Linkii isaa pro kan ta'e kan qarshiidhaan bitamu tola buusee isiniif kaa'ee waan jiruuf description box jalaan ergattu waan ta'eef achiin seenaatii daawunloodii godhadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Amma gara sattaanutti isin dabarsa. Dhumarratti immoo akkuma beektan kinemasteridha jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana namni bilbila isaa irraa dhabee jira jedheetii iyyaadu yeroo ammaa kana abdeetii ta'eetii jira. Wantoota hedduu kanaan dura turan irraa hedduu tokko fooyyessee bareechee akkasumas immoo qulqullinaan qabatee dhufeetii jira jechuudha. Egaan appilikeeshinii kanallee koppiin isaa akkasumas immoo gosoota hedduutu jira jechuudha. Egaan oriijinaala isaa professional kan ta'e kun akkuma agartan isan ofii kootii fayyadamaa jiru. Isa sirriitti bilbila nama hundumaa irratti dalaguutii danda'u. Linkii isaa description box jalaan isiniif kaa'eetii jira. Waa'ee appilikeeshinii kana wajjin kan wal qabatu viidiyoo hedduu ammaan dura isiniif hojjedheetiin jira. Kana boodatti illee isiniif nan hojjedha jechuudha. Wantoonni haaraa hedduu waan jiranii fi egaan aappiin kinemaster abdeetii ta'eetii jira. Warri isa oldii fayyadamaa jirtan yookiin dulloomaa fayyadamaa jirtanii abdeetii godhadhaa baay'ee tokkotti gammaduun isiniin jedha.
Dhugaa hordoftootiyya appilikeeshinii har'a isiniif qabadee dhufe hunda isaayyuu liinkii isaa description box jala isiniif kaa'eetiin jira. Liinkicha yeroo tuqxan gara kanaa isin fida jechuudha. Addana keessaatii egaa kan fedha keessan ta'e filattanii buufachuu dandeessu. Yoo barbaadanis hunda isaayyuu bakka tokkotti waan argattanii fi salphaatti bilbila keessanitti gadi buufachuun itti fayyadamuu dandeessu. Yeroo daawunloodii godhattan immoo bakka diimaa daawunlood jedhu kana tuquudhaan salphaatti gadi buufadhaan isin jedha. Haala isaa yookiin immoo instructionii garaagaraa afaan Oromoodhaan addanarratti barreesseetiin jira. Suuta jedhaati dubbisaatii addanarraa waan fedha keessanii buufadhaan isin jedha. Namoonni kinemasterii barbaadan immoo dhumarratti argattu jechuudha. Kinemasteriin dhumarra deemtanii fudhattanii batan daawunlood jedhu tuquudhaan salphaatti toora isaa isin geessa jechuudha. Ofii isaanii egaan addanarraatii argattu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Wanti har'a isiniif qabadheetu dhufe akkasiin gammachiisee abdii guddaan qaba. Baay'ee tokkos kan namatti tolu barumsa ajaa'ibaan isiniif qabadheetu dhufe warra itti fayyadamtaniif baay'ee tokko gaariidha. Hojii hedduutiin hojjettu. Isin haa qannamnu isin jedha. Yeroo itti deebinee gargaarutti. Baay'ee.